Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 digdamarra kan jiru dubbisa. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane. Irra deebi'ee dubbisa. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 19 hamma 20. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane jedheetti fufa. Hin kadhannaa. Gooftaa keenya abbaa keenya yaa isa hundaa dandeessu, yaa isa bara baraan jiraattu, yaa isa dhiiga kee nu bitte, mootii waaqaaf lafaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, du'i kan hin dandeenye, balbala gaanam cufaatti kan hambise, furtuu si olluus firarka kan fudhate, uumama hundumaa irratti uumaa gooftaa, uumamni hundumtuu kan sagaduuf waaqa waaqotaa kan taate si eebbifna si galateeffannaa. Guyyaa irraa kalooda magayya bagana wadala baglaawa. Guyyaa irraa kana eebbiftee fuula kee duratti walitti qabamnee buddeen bara baraa isa ta'e wangeela kee akka dhageenyu waan gooteef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Yeroo ammaa kana si kadhannaa gidduu keenyatti humnaaf abiddaan argame. Dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu hunduma keenyaatti nu qulqulleessi. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin araarri nuuf haa ta'u. Kan irra daddarbine kan garaan keenya si gaddisiise arraba keenyaan, dhageettii gurra keenyaan, ija keenyaan, bu'aa dhanna keenya hundumaan tu beeknuus ta'e tu hin beekin kan si yakkine fannootti kan ol si deebifne dhiiga hoolichaarra kan tarkaanfanne hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin araarri nuuf haa ta'u. Egaa abbaan si kadhanna walitti nu qabdee tanu gidduutti argame. Ana bira dubbiin tokko iyyuu hin jiru. Ofiifuu waan hin hubanne hin qabu. Ati garuu beekaadha. Yaa hafuura qulqullu maayikii kana siifan kenna. Afaan na godhadhu malee an dubbii hin qabu. Paaster Galataan namni kee dubbii of hirkaa hin qabu. Tajaajiltoonni iddoo kana jiran dubbii hin qaban. Yaa hafuura qulqullu waltajjii keenya qabadhuu nu barsiisi. Hafuura qulqullu nutti dubbadhu. Hafuura qulqullu kan ol galan kana hundumaa tuqi. Maqaa isa bara baraan jiraatu gooftaa Yesuusiin mana kanatti kan ol galan hundumtu hafuura waaqayyoon abidda waaqayyoon tuqamani. Madaan gooftichaa, dhiigni gooftichaa, foonni gooftichaa, hafuurri qulqulluun inni dhiigicha irratti nama hin dhiifne nama ol gale kana hundumaa sammuu kaleessaa, ilaalcha kaleessaa, tajaajila kaleessaa, dibata kaleessaa, deddeebii kaleessaa irraa akka jijjiiru sin kadha jaalala. Eenyummaa fuudhee dhufne akka gadi hin baane maqaa Yesuus gooftaan ajajeera. Kanaan kan mormorgaa hamaan lafa kanarraa qilleensa irraa galaana jalaa lafa jalaa golee arfan lafa gubbaadha saba kana keessa taa'ee kan nu mormu dubbii keen dhugaa gooftichaan kan mormu magaala kanarra kan tolchu hirkamaan du'a hirkamaan saaxinaa xibaar xiqqolaan digimtiin hin xaragnattoo jiranii bobba'anii kan jiran hafuuronni hamoonni moora laaltuun dagaamiin humna dhiiga Yesuusiin fagoof dhiyoodha. Bakka sagaleen kun ga'e maqaa Yesuus nama Naazreetiin kan xaragama nagaa. Kellaa abiddaa nutti naannessi. Tokkoo tokkoo keenya abidda hafuura qulqulluu keenya cuuphee akka gannu dhiistu si kadhanneera. Maqaa Yesuusiin ameen. Iddoo nama dubbise walii wajjin dubbifna. Macaafa qulqulluu keessa nu barkaa kan qabdan ergaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 amma 20tti kan jiru walii wajjin hin dubbifna. Baafadhaa macaafa qulqulluu barkaa kan qabdanii macaafa qulqulluu barkaa kan qabdanii. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane jedha. Amma walii wajjin hin dubbifna. Harka keessan barruu keessan akkana godhaa. Kan isinitti tole jiruunfadhaa. Na wajjin jettu. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin golgaa sana keessa karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu
nuuf bane. Sagalee keessanitti butaa jedha amma immoo egaa yaa obboloota koo. Jinuunfadhaati al takka Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin golgaa sana keessaa karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu nuuf bane. Sagalee guddaan ameen jedha. Wikilee bineme jedhaa beeyaa. Sagaleen kuni ergaa Ibrootaa boqonnaa 10 isiniin jedhee macaafni ergaa Ibrootaa macaafota kakawaaraa 27 keessaa isa tokko akka ta'e isinuu gaarii gootanii beektu. Gartuu ergamootaatiin barraa'e kan barreessan gartuu ergamootaatii Phaawulos fa'aa Apholoos fa'aa of keessaa qaba. Macaafni kaan Phaawulos jedhu macaafni kaan Apholoos jedhu baay'een immoo Phaawulositti harkisu. Haa ta'uyyuu malee akkaataan barreeffama isaanii jechi nu jedhu wantoonni akkasii garee ergamootaa akka ta'e agarsiisa. Barri itti barreeffame bara 70 dura akka xumurame iskoolaaronni macaafa qulqulluu dubbatu. Kan inni barreeffame akkuma maqaa isaa irraa argitan saba Ibrootaatii fi saba Ibrootaatiif ergaa barreeffameedha. Warra Ibroota ta'anii biyya lafaa kanarraa tamsa'anii jiraatanii boqonnaa 13 of keessaa qaba. Lakkoofsa 303 of keessaa qaba. Ida'amaanii averejidhaan boqonnaa tokko keessaa lakkoofsa 23 kan ta'utu jira. Isa kana keessaa boqonnaa 13 keessaa boqonnaa 10ffaa lakkoofsa 23 keessaa immoo lakkoofsa 2 isinii dubbisee 21 yookaan 19 hamma 20tti kan jiru jechuudha. Dubbii kana irratti hundaa'uudhaan waa'ee dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wantoota gaggabaaboo ta'anii gaggabaabsee daddafee isinitti dubbachuu barbaada jechuudha. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Ameen jedhame. Waaqayyo gooftaan galata guddaa haa argatu. Isin Waaqayyoof ijoollee manaati. Abbaa dhiigaan nu dhalche Waaqayyo gooftaadhaaf ijoollee handhuurarraa dhiigaan dhalatanidha isin. Dubbiin kun isin yaagalu maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin. Isin jechuun warri dhiiga Yesuus Kiristoosiin Waaqayyotti araaramtan kun Waaqayyoof dhiigaan kan dhalattan ilmaan Waaqarraa warra gubbaa sanaati isin. Sagalee guddisaa ameen jedha. Waa'ee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessanii isinuu gaarii gootanii beektu. Gatii ulfaataan Waaqayyoon duratti birrii miti. Waaqayyoon duratti waa hundaa ol wanti gatii baasu paawundii Ameerikaa yookaan Ingilizii miti. Doolaara Ameerikaa miti. Nadaajii biyya Arabaatii burqusa waraabameen dhumne miti. Waaqayyo duratti gatii kan baasu. Waaqayyo gooftaa maccaa duratti gatii kan baasu warqee, meetii, meerkurii, almaazii lafa kana jala tuullamee jiru miti. Waaqayyoon duratti gatii guddaa kan baasu gatiin qixxee hin qabne tokkicha. Gatii Waaqayyoo tokkoo keessan as keessaa nama tokkitti bituudhaaf baase Waaqni lafatti baachuu hin danda'u. Innis dhiiga Yesuus jedhama. Haleluuyaa. Dhiiga Yesuusiif ulfinnaa ta'u. Ameen jedha. Dhiiga Yesuus gaafa jedhamu Yesuus nama dhugaadhaaf Waaqa dhugaadha jettee amanti waldaan Pirootistaantii. Nama dhugaadha kan jennu foon namaa uffataa akka namaa hin dadhabaa hin beela'aa hin nyaata hin dhuga hin rafan ka'aa dhugaa kan inni ta'eef immoo cubbuu hin qabu. Addaamirraa hin dhalanne fedha dhiiraa quunnamtee dhiiraaf dubartii malee dubarraa dhalate. Waaqa dhugaan immoo Kiristoosidha beekamaadha. Dhiigni Yesuus Kiristoos addunyaan kun guutuun hojjechuu waan hin dandeenye hojjete. Innis namaaf Waaqayyoo walitti araarsuu danda'e. Ameen. Ila dhaggeeffadhaa. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Waaqarra waan macaafa qulqulluu irraa dubbifnu ija hafuuraan waan Waaqayyo nuu banee
ija wangeela keessaan ilaallee argina waaqarra fooniin nama argeen beeku. Lafa waaqayyo jiru yaadni foonii biran ga'u iji foonii hin argu mankoraa koree abbaan barbaade gara teessoo waaqayyootti ol ba'ee arguu hin danda'u. Dhaggeeffadhaa. Namni maal beeka? Lafarra biyya lafaa kana beeka. Gaafa uumame asitti waan jiru qofaa beeka. Namni biyya lafaa kanarraa gara waaqaatti ol deebi'uun waaqayyootti araaramuu jechuun የመጨረሻ ከባድ waan yaadamu miti. Dhiiga Yesuusiif garuu hin danda'ame. Danda'ameera dhagaa keessa ol kaasaati. Yesuus gooftaan dhiiga isaa nuuf dhangalaase waaqayyootti nu araarse gaafa jennu sababa namni hafuuraan waaqayyoof hojjechuudhaaf filannoo baay'eetu qabu. Waaqayyoof hojjechuuf Kiristoos jaalalli Kiristoos isa qabnaan namni tajaajilu as dhaabbate waan isinitti himu deddeebitanii waan dhageessanii fi wanti irra deddeebi'anii dhaga'anii wanti yeroo hundumaa ilaalan dinqii namatti ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa kun dhufee bitamee gaafa kanatti galu namni baay'een gaggalagalee ilaaleera ta'a. Eegasii garuu wanti dadhabamee dhiisee beekuu dhiisuu dandeessu. Dhiigni Yesuus gooftaa garuu akkas miti. Waan ajaa'ibaa waan sammuu namaa garasi tokkodha. Nama isin amma agartan kana namoota addanaa itti qorree awwaara keessa yookaan waama piistaa wayii bishuma lafaadha keessa albuuda lafarraa abbaa fedhe maan ta'an kosii addunyaa kanaa keessaa fuudhee osoo biyyi lafaa laaruu asii ol baasee dhaqee waaqayyoon bira kan kaa'u humna hammamiiti kun? Kun humna hammamiiti? Humna hammamiiti kun? Harka keessan lamman fuulduratti diriirfadhaame ija keessan jinuunfadhaa gooftaa koo'edhaa dhiiga keef galanna ta'edhaa. Fayyisaa koo'edhaa dhiiga keenaaf dhangalaaftee waaqayyootti na araarsiteedha. Galatan siif qabeedhaa wal gaate. Ameen ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin gaafa uume jannata Eden keessa isaan kaa'e. Kana isinis gaarii gootanii beektu. Jannata Eden keessa nama lama qofa ta'aniitu jiranii cubbuutti kufanii. Cubbuutti gaafa kufan waaqayyo gooftichi iddoo qulqulluu jiraachuu waan isaan hin dandeenyeef jannata Eden keessaa gad isaan oofe. Jannata Eden jechuun biyya baha biiftuuti dur har'a baha giddu galeessaatti ramadama. Jannata Eden barsiisonni macaafa qulqulluu kaan gaara Araaraat naannoo sana jedhu kaan Israa'eliif Raashiyaa gidduudha jedhu gaarri Araaraat lafa duruun bu'eedha. Kaan biyyuma Israa'el irraati jedhu eessa yoo ta'u ani Araaraat maal kan macaafa qulqulluu keessaa maqaa isaa dhagaan beeku jannata Edenis gaafa sana hin argine. Haa ta'u waaqayyo iddoo dhaabaa jannata Eden jedhamu sana hundeesse biyya Eden keessatti biyya Eden fudhannoo ta'e immoo magaalaan Eden magaalaa Yemeniidha. Walumaa gala baha giddu galeessaa keessatti namni lama qofa ta'ee gaafa jiru du'a bara baraa du'e. Kanaaf waaqayyo gooftaan jannata keessaa gaafa gadi isaan oofu murtii kennuufiidhaaf Addaamee isaa ta'ennaan isin dhokadhe maal jennaan cubbuun hojjedhe waan ta'eef si dura dhaabbachuu nanaaf hin ta'u bara bara innumtu beekkateera sirriisa. Kanaaf waaqayyo gooftaan gaafa waamee fidu of dura dhaabee tokkoffaa akka inni itti fufee jiraatu iyyamaaf lammataa akka ol deebi'uuf jiru ammuma waadaa galaaf sadaffaa immoo isa inni yakkeef adabuu barbaada. Waan kana sadan raawwachuudhaaf Addaam waaqayyoon dura dhaabbachuu qaba ture garuu maaliif qullaa jira hin danda'amu qaba. Kanaaf gooftaan jannata Eden keessatti Addaamiin of dura dhaabuu barbaade. Addaam waaqayyoon dura dhaabbatee waa'ee maasihii ergaa dhaga'uu qaba ture guyyaa sana. Kana gochuun maal gochuu qaba? Dhiiga uffachuu qaba ture. Kanaaf kakuun dhiigaa inni jalqabaa jannata Eden keessatti dhaabbate. Jannata Eden keessatti Addaamiif waaqayyoo kakuu dhiigaa dhaabe. Dhiigaan malee waaqayyoon dura dhaabbachuun danda'ameen beekus hin danda'amus. Gooftaan horii qe'ee keessaa nama qaba qulqulluuni gogaa irraa baaseetu gogaa jiidhaa itti uwwisee jarris gogaa uffatanii qullaa isaanii dhokfatanii waaqayyoon asagifadhaa waaqayyoon dura dhaabbatanii firdii isaanii fudhachuu danda'anii gogaa jiidhaa gaafa jedhu fakkeenyaaf dhanna kanaatti waaqayyo gogaa kana gaafa itti baasu gogaan kun asii rifeensa karaa danaa immoo dhiiga qaba jechuudha. Maaliif walitti quncee waan ta'eef dhiiga sana dhanna jaraa xaansee uwwise gooftaan. Dhiiga uffatan alaan rifeensa keessaan garuu dhiiga uffataa bara qullaa ofii dhobbachuu fi gogaa dhiisaatii dhagaa yoo ofirra tuulan qullaa fi waaqayyoon osoo hin danda'amu iji waaqayyo iddoo hundaatti arga waan ta'eef. Waaqayyoon dura kan isaan dhaabbatan gogaa sanarraa dhimma qabu gooftaan walii isaanii kan sodaanne isaan gargaara malee garuu kan waaqayyoon of dura isaan dhaabee dhiiga isa gogaa sanarraa coccobuu ture.
dhiigni Yesuus si uwwisnaan bakka kana argatte ittiin jedhaa nama sin bira jiru. Dhaga'amu sagalee keessan baasaati. Anii fi iddoo kana kan jirru dhiiga uffanneetu walii jedha. Wakkiloo rodoloo wagala bakki baariyaa. Haleluuyaa. Dhiiga erga uffatanii booddee fuula Waaqayyoo dura dhaabbatan kakuun dhiigaa sun bara baraan jabaatee hortamee dhaabbate. Aarsaan kun aarsaa Waaqayyoo jalqaba ofiisaaf dhiyeesse. Haa ta'u iyyuu malee ba'anii dafquu jalqabanii akka hojii isaaniitti itti faradama ture hin du'anii. Haala kanaan aarsaan adda addaa jannata jedhe keessatti kan Waaqayyoo hundeesse daddarbaa dhufee aarsaawwan kana dubbachuuf hin danda'amu. Sa'aatiin laaqanaa ga'eeraa ganaa sirna waldaan raawwattu jira. Kanaaf egaa Addaam irraa kaasee hamma gaafa Yesuus gooftaan dhalatutti aarsaan adda addaa dhiyaataa ture. Kun hundumtuu Waaqayyoof nama araara bara baraa buusee Waaqayyoof nama walitti deebisuu waan hin dandeenyeef Yesuus gooftaan waaqarraa gadi bu'e. Addaam dhalatee gaafa waggaa 130 Sheet nama jedhamu mucaa jedhamu Abeeliif Qaayil booddee achirraa gaafa waggaa 235 ta'u Enoosh kan jedhamu dhalatee haala kanaan gaafa lakkooftan hamma dhaloota bara 19 amma bara 1946tti adeeme Abiraam dhalate. Dhaloonni kun walitti yoo ida'aman gara dhaloota 52 ta'u. Henook irratti 7ffaadha. Noh irratti 10ffaadha. Abiraam irratti 20ffaadha. Gaafa dhaloota 62 Yesuus gooftaan dhufee biyya lafaa kanarratti foon namaa uffatee dhalate jechuudha. Yesuus gooftaan gara biyya lafaa kanaa Addaam booddee dhaloota 62ffaatti Yesuus gooftaan gara biyya lafaa kanaa kan dhufee fi araarri bara baraa bu'uu waan hin dandeenyeef 9,900 minaamini ani isiniin jedhu kana ani umurii isaanii walitti hidhee waan wangeelarra jiru. Abaluu dhalatee gaafa manaa abaluun dhalche. Abaluu dhalatee gaafa manaa abaluun dhalche. Kanuma walitti hidhee isinitti maayirra. Bara baaraan faranjii irraa waa funaanuurra macaafa qulqulluu yoo saafne nus waan faranjii irraa funaantu uumuu hin dandeessi jedhee yeroo hundumaa nima maasterii batte. Hin dandeenya nu. Sababni isaa Waaqayyo warra ormaa dhiigaan bitee nuun bishaaniin nuun binne. Waaqayyo duratti hundi keenya wal qixa. Sagalee keessan ol kaasaa ameen jedha. Kana egaa gara mata duree wanta deebi'a. Egaa Yesuus gooftaan waaqarraa gaafa gadi bu'u walga'ii taa'ame samaa irratti teessoo Waaqayyoo irratti sirriitti dhaggeeffannaa hundumtuu walga'iin taa'ame diyaaloogii geggeeffame Waaqayyo abbaaf gooftaa Yesuusiif hafuura qulqulluu gidduutti jalqaba kitaaba amma paasteriin bitadhaa oolanii achi keessatti paaster Beenin maal jedha sadan tokkummaan ni jennu arfan tokkummaa ta'uu danda'a ture. Sadan tokkummaa sun duraan turan ofii waaqa uumaadha malee uumama miti waan ta'eef Addaamiif carraa kennan nutti dabalamtee arfan tokkummaa ta'uu barbaadda moo yookiin immoo nurraa addaan baasanii nageenya taatee jiraachuu barbaadanii Addaamitti afaanii baasanii dubbanne filannoo laataniif. Filannoo gaafa laataniif Waaqayyoo yakke Addaam kanaaf sadan tokkummaa ta'ee hafe sila arfan tokkummaa ta'uu danda'a ture. Maaliif sadan tokkummaa waaqa irratti waan hojjetanii lafa irratti immoo dhufanii Addaamiin qunnamu ture jedha. Addaam egaa sana dhiitee bahe garuu karaa dhiiga Yesuus Kiristoos sadan tokkummaa keessaa isa tokko taate teessoo Waaqayyoo irra taa'uu dandeesse. Halleluuyaa. Yesuus gooftaan Waaqayyo abbaaf hafuurri qulqulluun egaa walga'ii isaan geggeessan akkas kan jedhu jannata keessatti kakuun hoolaa dhiiga hoolaatiin dhaabbatee bara Henook, bara Nohi, bara Abiraam, bara Musee, bara luboota aarsaa hedduun dhiyaateera. Hundumtuu Waaqayyoof namatti walitti araarsuu hin dandeenye. Namni hin nagaa hin du'a. Aarsaan jannata keessatti jalqabe waggaa 900 sana addaan hin cinne. Jalqaba aarsaa waggaa dhiyaata ture. Seenaa saba Israa'el keessatti aarsaa waggaatti si'a tokko dhufee qeesiin maggaarrajaa as gamaa amma gamanaatti cidhee jiru qeesii riferaandiitu hin taane isa tokko luba nama riferaandii nu paasterii wajjin wal kenna isa otuu hin taane samma warri kaatolikii Waaqayyoo macaafa qulqulluu olii akka Waaqayyoo irratti ajajuu wayii seera Waaqayyoo akka jijjiiru wayii hiiku sana keessa naqu maggaarrajaa kana keessa qeesiin dhiiga baatee darba waggaatti si'a tokko namni har'a cubbuutti qullaa hamma waggaa irratti deebi'ee aarsaan dhiyaatu hin jiru. Har'a cubbuutti qullaa asuma asii gabba'u cubbuutti deebi'aa indu'aa gara biddaa kanumaan adeema. Aarsaan qeesiin dhiyeessu nam tokko oolchuu hin dandeenye. Kanaaf torbanitti immoo deebisan
manni qulqullummaa gaafa ijaaramu Yerusaalem keessatti argama. Manni qulqullummaa gaara Mooriyaa gubbaa. Gaarri Mooriyaa bakka itti Abiraam mucaa qaluuf ture, bakka itti aarsaa Abiraam irraa allaattii buuqaa inni irraa ari'e, bakka itti Eliyaas raajota sobduu gorra'ee ibidda buusee foon abidda waaqarraatiin gubsiisee nyaachise sana biyya seenaa qabuudha, bakka seenaa qabuudha. Bakka sana Daawittu warra Jibuusotaa irraa fudhate magaalaan achitti ijaarame, manni qulqullummaa achitti ijaarame. Waldaan hundinuu yamma keessa jirullee tokko achitti hundaa'e bara 34 keessa jechuudha. Egaa torbanitti aarsaan akka dhiyaatu godhan. Aarsaan torbanii kunis matuma seenti tokko si'achi butuu hin dandeenye. Cirmaayyuu luboonni dhiiga isaa as facaasanii foon isaa nyaatu waan ta'eef gibbii waldaa keessatti bittaa gurgurtaa jalqaban. Asuma namni waan aarsaa dhiyeessu bitee asumatti akka dhiyeessu foonni mana lubootaa akka guutu malee haaraan rakkaa argamuuf miti. Asuma gibbii keessaa immoo ol galchan cirma mana qulqullummaa keessatti Yesuus gooftaan fannifamuuf gaafa ture. Yesuus gooftaan fannifamuuf jimaata miilanaan fannifamaa jedhee yookaan kamisa galgala qabamaa jedhee gooftaan isa kamisa galgala qabamuuf jiru sanbata gaafa harree yaabee torbanitti sanbata guddaa achi deeme. Magaalaa Yerusaalem gaafa deemu bitanii gurguruu gara feekayyaas. Warruma sila wayyaa afaa fi muka cabsee harree jala afaa ture sana yeroo dhaqan immoo bizinesi isaaniitti deddeebi'an asiin gaaniiru waan ta'eef. Silaa maal wayyaa si jala afaa ollee naan gara fee magayyaas inni wayyaadhaan ni mana qulqullummaa gadoofee tajaajilee bixa dhaqee Bitaaniyaa bulee deebi'a daqiiqaa 30 magaalaa Yerusaalem irraa Bitaaniyaa mana Alaazaar Maartaaf Maariyaam bulee deebi'a. Alaazaar isa du'aa kaasee wajjin ganamasa deebinoo ganamatu Yerusaalemitti deebi'u harmutti argee ijarraa dhabe abaaree darbirootu Maartaaf Maariyaam qursii kennaniif cireetu nyaatiin ba'e waan ta'eef beela'ee itti goree ilaale arbuu sana. Bitaaniyaa yookaan gaara ejersaaf magaalaa Yerusaalem gidduutti argamti. Haala kanaan deemaa dhaqee kamisa galgala ga'e. Egaa aarsaa torbanii sana dhiyeessuudhaan mana qulqullummaa keessatti bitanii gurguruu turan. Cirmaayyuu isaaniinis gada dhi'ee gooftaan. Daganaa guutummaa bara kakuu aarsaa dhiyaatu yoo cuunfine dibata namatti dibamaa ture yoo cuunfine kan lubummaa jira. Warri lubaa warra aarsaa dhiigaa dhiyeessuudha. Lammaffaan kan raajummaati. Warra sagalee waaqarraa dhaga'ee dubbatu. Sadaffaan kan mootummaati. Mootii dibataan ta'u duri. Kanaaf bara 18tti mootiin Israa'el inni jalqabaa Saa'ol dibamee mootii ta'e. Dibanni lubummaa aarsaa waggaa, aarsaa torbanii, aarsaa guyyaa kan dhiyeessu Waaqayyoon nama walitti araarsuu hin dadhabe. Luboonni meeqa dibamanii sanyiin Leewiitti wal jijjiiree hoolaa meeqa fixee hin dandeenye. Waa'ee dhiiga Yesuus lallabuun dhumtuu kana ilaaluun barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen jedhu. Dhiiga Yesuus jedheen itti galagalii walitti galagalaa dhiiga Yesuus jedhaani. Waaqa guddaatti kan nu araarse isa waliin jedha. Dhiiga oolaa Waaqayyoo jedha guddisaati. Dhiiga ulfina qabeessa jedha. Dhiiga jiraachisu jedha. Dhiiga keenya qulleessa jedha. Dhiiga koo qulleesse dhiiga Yesuus jedha guddisaati. Dhiiga Yesuus jedha guddisaati. Dhiiga araaraa jedha. Dhiiga araaraa jedha. Dhiiga firdii nurraa kaaseedha. Du'a jireenyatti kan jijjiire. Dukkana ifatti kan jijjiire. Waaqayyoof nama wal bira kan teessise. Eekkamsa Waaqayyoo haqee eebba kan labseedha. Dhiiga Yesuus jedha. Sagalee guddaan tokko lama sadii haloo. Hadagaamu. Dabala. Our dilos Philip Lama. Oh, hallelujah. Gosti kennaa, gosti aarsaa, gosti dibata hundumtuu araarabuu dinnaan wal ga'iinsa danda'ummaa waaqarratti ta'e. Waaqayyo akkas jedhe ijoolleen koo du'aa jiru aarsaa isaan dhiyeessan namni isaan dhiyeessuu hin dandeenye. Ammayyuu namni sabbata guddaa hoolaa fidee dhiyeessa. Hoolaan Waaqayyo nama gidduu galuu hin danda'amte. Kan re'ee kan looniin dhiyaatu. Waaqayyo gaafa dhiyeessu gooftaan Yesuus maal jedhaa? Ani waa'ee ijoollee koo waaqarraa gadi bu'ee dhaqee dhiiga ofii kootii aarsaa godhee dhiyeessee bara baraan nu keessaa akka isa tokkoo ta'anii nu wajjin akka jiraatan gochuu nan danda'a. Hafuurri qulqulluun immoo harka baase. Hafuurri qulqulluun immoo harka baasee immoo yaada qabate maal jennaan gaafatti tajaajila jalqabdu immoo bifa gugee uffadheen dhufee sirra bu'aa dhiphina fi dhiphattu hundumaa akkati dandeessuuf si gargaara. Asirraa addan bahu
jira. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Walga'ii akka kanaan xumurame. Kanaaf Yesuus gooftaan dhufee dhalachuudhaaf murteesse. Foonni namaa rakkoo hin qabu. Akkasumatti dhufee durbarra bu'ee irraa dhalata. Dhiphina sana hundumaa dhiphatee dhiiga isaa lolaasuun garuu baay'ee ulfaataa waan ta'eef gaafanni Yohaannis biratti laga Yordaanositti gaafanni cuubamu hafuurri qulqulluun bifa gugeen dhufee irra bu'e. Maa inni naan waadaa koo sana akkuna yaadadha. Waggaa 30 tuutiin dhalatiin isa waadaa galle sana dhuguma baga nagaan dhufte hafuura qulqulluudha Yesuus simachuun isaa namni. Kanaaf Yohaannis walii isaan beeku diyaaloogii isaan gidduutti ta'e beeku hafuura qulqulluu bifa gugeen dhufee bu'u sana arge Yohaannis. Ilaa olaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu. Waa'ee isaa bisinitti maa kanan ture isa kana. Waaqayyoof nama kan walitti araarsu isa kaneedha Yohaannis. Ilaa olaa Waaqayyoo. Ilaa hoolicha Waaqayyoo. Ilaa olaa Waaqayyoo isa Waaqayyoo wajjin teessuma tokko irra si teessise. Ilaa olaa Waaqayyoo waa'ee keefi dhiiga ofii isaatii isa kaffalee. Ilaa olaa Waaqayyoo waa'ee keefi isa jiraachisaa eeboo waraaname. Ilaa olaa Waaqayyoo isa maatii isaa wajjin ayyaanessuu danda'u waa'ee keefi mismaadhaan mukarraa rarra'u. Ilaa olaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu. Ilaa hoolicha Waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Ilaa hoolicha Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu. Ilaa hoolicha Waaqayyoo hoolaa Waaqayyoo na araarsu. Eegamsa Waaqayyoo haqee baga lawwatiraadiyaan. Dubbatee Waaqayyoon kan dhageessifate waa'ee keef. Yaada Waaqayyoo kan jijjiirsise. Qeeseelii miti Abiraamiin miti Musee Eliyaas miti. Diyaanoo Rodomooliyaa. Hallelujah. Ilaa olaa Waaqayyoo. Ilaa hoolicha Waaqayyoo. Dhiiga roobsaa cinaacha mul'isa. Sanbata guddaa ka'ee gaafa dhufe kiraana seenii jennaan lakkiin doonaadhee uraa cinaacha agarsiisa. Yesuus madaa cinaacha agarsiisa. Barruurraa madaa agarsiisa. Cinaacharraa uraa agarsiisa. Innis funyoon sibiila kukuchise agarsiisa. Dhiiga salolaase agarsiisa. Yesuus dhiiga agarsiisa. Namatti Waaqayyootti dhiiga agarsiisa. Lega bara wagilaabiyaaniya. Giddu galee dhiiga agarsiisa. Waaqayyoo sanyii Addaam jedhee dheekkamuu hin danda'u sababi isaa Yesuus dhiiga agarsiisa. Ameen, 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 ameen. Ameen jettu saba Waaqayyoo. Kan isinii galee ameen jedha. Yesuus waa'ee keef addunyaattis Waaqayyoottis maanguddoota 24ttis ergamootattis cinaacha banaa cinaacha uraa qabu agarsiisa gooftaawwan. Hallelujah. Waaqayyo gooftichi waa'ee keessaniif kissii kumaatama hedduu fuula Waaqayyoo duratti dhiyaata. Seexanni gaafa dhaqee kissii dhiyeessu Yesuus teessoorraa shaytan eegee cinaacha agarsiisa. Wow! Luusfer kun immoo hojii koo hojjeta. Sobee faarfata inni taa'aa aangooti kaangoo kooti naagani nan nyaadha yoo inni Yesuus Kiristoos itti kaffalameera. Maaloo madaabarruutu agarsiisa. Dhiigni Yesuus waa'ee keessaniif lolee bara baraan ho'aadha. Bara baraan jiraatudha. Dhiigni Yesuus irraan darbu hin shaakkatu. Expaayirii ta'u bara baraan fayyisaadha. Bara baraan miidhee bulleessa. Bara baraan waa'ee keeffaa. Mantu dhiigni Yesuus. Eenyutu isinii balba bara baraan? Dhiiga Yesuus. Hallelujah. Amen jedha. Dhiigni Yesuus bara baraan waa'ee keessaniif falmaadha. Ilaala keeffadha. Hallelujah. Qabeenyi Waaqayyoo qabu tokkicha. Qabeenyi Waaqayyoo addunyaa kanarraa qabu kan inni itti waan hundumaa ofitti deebise tokkicha. Innis maal jedhama? Dhiiga Yesuus. Maal jedhama isiniin jedhe?
isin iddoo kana kan jirtan waan qusaaqusee hanqina foonii yaaduu dandeessu. Waan adda addaa lagu uffoo waan uffattanii jirtaniif Waaqayyo sana ilaalaa jiru. Isin yoo dhabdan dura Waaqayyotu dhabe. Isin yoo dadhaboo taatan hiyyeessa yoo taatan Waaqayyo hiyyoome jechuudha. Waaqayyo waan namni ijoollee isaa waan isaan barbaadan otoo hin taane waan isaan barbaachisu kenna. Sababni isaa ooneriin abbaan qabeenyaa keenya Waaqayyo gooftaa. Maal jedha sagalee Waaqayyo ergaa Qorontos gara Qorontoositti argame duraa boqonnaa jaarraa Waaqayyo gatiidhaan isin bitee isin kanaafuu kan ofii keessanii miti. Kan ofii keessanii miti isin kan Waaqayyooti. Maaliif? Gatiidhaan bitamtan waan ta'eef. Waaqayyo gatiidhaan isin bite waan ta'eef. Kan eenyu kanaate beektaa waliin jedha. Ati kan Waaqayyooti waliin jedha. Kaffalee si bite gooftaa waliin jedha. Harka keessan ol qabadhaa ani kan Waaqayyooti jedha. Waaqayyoo jedha. Lakkaa'ee kaffalee na biteedha. Gatii ani ittiin bitame jedha. Maaloo gatii ittiin bitamtan? Sagalee guddaan dhiiga Yesuus jedha. Halleluuyaa.